Ajaalu wajni kun maaliif sitti fakkaata amma irreechi Finfinnee keessatti kabajamuun irra hin jiraatu nafxanyaa hin jedhina nafxanyaa yeroo jettanii uummata Amaaraa tarraabsitu kan jedhu kun wajni kun hundumtu maaltu dugda duuba jira maaliif sitti fakkaata? Lubbuun jirtii fi hudduun xiixxeedhanii dhiiva manaa godhi wuxxifachaa jiru amma keessaa ba'uuf gaafa jettu akkasuma kaanamni already Itoophiyaan isaan baanan kuni Psychology diinummaati sammuu isaanii keessa jira. Nuti tokkummaa jenneetu keenyarraa laga ceene yaadattu hoote. Laga ceenetu Oromoon tokkummaa Oromoo duwwaa osoo hin ta'in tokkummaa biyya kana ijaaruuf utubaa garaagaraa wajjin hojjechuu barbaada. Inni gaafa laga ceenu poolitiksiin biyya sanaa jijjiirame. Amanus amanuu baattanus seenaan hin baasa osoo akkas gochuu baanne for the next 10-20 years hin qabsoofna malee injifannoo haaraa argachuu hin dandeenyu. Saayikooloojii nafxanyaadhaan ijaaramte. Saayikooloojii sana amma Oromoon cabsaa jira. Kanaaf batattisu. እየመጡ ስላልሆነ እዛም እንዳልገባ እየፈራ ነው ያለው ውሎ ያደረ ነው አይ ቤተ መንግስቱን አማራ ክልል እንዳረገ ጥርጣሬ ውስጥ ነው ያለው ምክንያቱም ምንድነው ሰዎቹ ዘገዩ ቆዩ እንመጣለን ካሉ ቆይቷልና ጦርነቱ ያለው በቲክቶክ ላይ በዩቲዩብ ላይ በሶሻል ሚዲያ ላይ ምድር ላይ የሆነ ነገር የለም የጥይት ድምጽ የለም ማለት አይደለም የሚያወሩትን አክሉ አይታለ አይደለም አሁን ጫካ ያለው የሆነ ኃይል የተደራጀ አማራ ክልል ያለው ዶላር ይጠብቃል ሚዲያ ላይ ያለውም ዶላር ይጠብቃል 1000 ካገኘ 200 ነው ወደዚህ ይልካል 800 ነው ይጠቅ ኢትዮጵያን ሞ አከ ኢትዮጵያ ትትፉፉ በርባዴ ኦሮሞማ ካና ጃለቴ ኦሶንታይን ድርቀማ አክሰፕት ጎቹ ቀብድ ለኪን ፉደዱ yoojette hiwagana jechuudha waga ubeekta daa'imni gaafa annan itti kennan xuuxxoo gaafa ishiin diddu kana jidduu kaane waga'u hiwaga'amti malee wajjin jiraachuudhaaf dirqama aadaa seenaa afaan sabaaf sablammii biyyattii kana fudhachuun dirqama Itoophiyaati.